አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ድና የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ስራ ጤና ሁሉ ሰላም ነው? እኛ ጋር አልহামዱሊላህ ቁርስ እየበላን ነው። እኔ ብላ ሱካር ድንች ባሉካዬ ቡና እንግዲህ ውሃ ቡና አይደለም ዛሬ ቡናችን ደግሞ አያችሁ ያው ቀሽር አይደለም ዝም ብሎ ቡና ነው እንጂ ቀሽር አይደለም እንጠጣው። ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱን እላችኋለሁ ውዴቶቼ። ባሉካዬ አውሪ አው የኔ ቆንጆ የኔ ፍቅር የኔ ሁሉ ነገር የኔ ጣፋጭ የኔ ቾኮሌት በቃ እንግዲህ እሺ ሲበናሽ ለራስሽ ምንም ማድረግ አይቻልም እንግዲህ ለካይሮ ነው Karaan sobaan baan gala nama rakkisaa dha Oromoo maaku sobduun milkoofteen beektu yaadayyu wayin dubartii kana baay'ee keessanii fi fasiniif hin taane qalbii tokkoon dhaggeeffadhaa isiniifan ibsa dubbiin akkas ture abeeyyaa salphina ishii abeeyyaa qilleetii ishii inum salphatte maqaa dubartoota hundaa nu balleessite dhugaa waaqayyo dhaabbataa haadha manaaf abbaa manaa yookitti fi dirjiitii haadha manaaf abbaa manaa wal qunnamsiisu bira deemuudhaani dallaalaa bira deemtee akka bultii barbaaddu dallaalaa kanatti himtee jedhan dallaalaan bultii wal qunnamsiisullee uumamee jira Itoophiyaa keessatti biyyi keenya nuuf guddatteerti baay'ee yeroo deemtutti warri dirjiitichaalleen eshi jedhanii gatii hunda waliif galanii dardara yookitti fi dhiira tokko wal barsiisanii jechuudha yeroo wal barsiisanitti umurii ishii qannastee itti mattee jechuudha umurii ishii irraa hir'istee akka waan daa'ima taatee wayitti itti himte gurbichatti jechuudha. Eshi jettee waliin haasoftee innillee wajjiniin haasa'ee walii galanii suura ishee erginaafini atoo nama guddaa fakkaata jennaan ayi sababan biyya Oromaa hojjechaa turee fi dadhabbiidha fi jettee ibsitee fi jechuudha gurbichaaf. Abeeyyaa qilleetii ishii gurbichi si bilxaa bilxii wayiiti ishi jedhee walii galee ishiin diggisii gootee fira lammii ollaa hundayyuu waamtee diggisii gootee farsooni nafne maaltu nafne qalmi nafne hundayyuu qophooftee uffattee moshoramtee gaafa eegdu gurbichi xinqir jedhee irraa afee jechuudha. Sin barbaada sin jenne sin barbaadu sin jenne maaltu kirikiri geesse ishiituuf salphise wati inni irraa hin hafee isbii walitti yaa'ee tolum nyaatee yeroo guyyaa ishii qaqqabutti dallaalan birrii gaafate waan ta'eef dursiteeti otoo gurbichi hin dhufin dallaaladhaaf birriillee kanfaltee jirti jechuudha. Yeroo dallaaltota bilbiltee gaafattu nuti wal si qunnamsiifne maaltu nu dhibee jedhaniin inna waan nama salphisanii akka kanatti salphatti dubartittiin kunii jechuudha. Salphina kanarraa isin haa baraaru. Shamarran keenya ergaa tokkoon isiniif qaba. Daddafaa eeruma har'an eeruma boruun eeruma warri bultiin ijaarranne dafaatii eeruma dafaatii gabaa keessaa gala. Booda waan kanatti isin qunnama waan ta'eef jechuudha. Osoo birrii tokko dabala waggaa tokkotti waggaa kana dabaladha osoo jettanu akka ishee akka hin taane. Akka tawwaarra damteen tali. Akka bishaanitti tambola be. Faranjiin akkamitti walii galtaame? Ndee I love you jedhaan I kiss you jedhaan maal nama dhibdi Ingiliff? Akka inni sponsora sii ta'u amansiisuuf kun I love you kunniin I kiss you waan algaa gubbaati. Come me and you too much relation you marry me take me in America I give you love injaan maal nama dhibdi homaa nama dhibu Ingiliff keenya godhi. Charruma dhabame malee. Faranjiin immoo akka nama biyya keenyaatillee naman dhibu lama sadii I love you hoggaa jetteen bakka lapheen ishee akkuma dhadhaate hogguma san baqa. Lapheen faranjii argannaan laafa akka dhiira kennatiimi. Dhiirri keenya ammaa akkanatti lapheen isaaniin baqu nama baqsan coggaarraa nama baqsan isa. Tole bakka asitti haa tolu lubbuu nagaan oole. Nagaan ooli turuu kiyya chaa. Waan akkasii ta'uu Geemni kiyya daraa kanaaf hin turuu kiyya. Anillee sitti goreen beeku. Garwaati natti hin cakkanin kaadaraa. Inaaf. Inaaftu nan beeka turuu kiyya ulfaadhu. Ayi. Ish. Eebba tokkoni isiniif dubbisa. Eebbi kuni Waaqayyotu yishruuniif kenne. Yeroo sana yishruun jechuuni
zarii Yaaqoob yookaan sanyii Yaaqoob sanyii Abrahaam jechaadha akkuma jirutti amma garuu kan isaanii miti isaanii jiran biyya lafaarra. Dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetu of keessaa qabaa. Billaa qaraa lamaan qarame caalaa qara qaba jedha macaafa qulqulluutu. Hibroota boqonnaa 4:12. Egaa amma ati Waaqayyotu natti dubbata jedhi fudhadhu dubbicha dubbii Waaqayyooti. Yaada foon qabeessaa yaada namaa miti yaada Waaqayyooti. Akka jedha Isaayyaas boqonnaa 63:2. Waaqayyoo kanan si uume gadameessa haadha kee keessatti kanan si tottolchee kan si gargaaru yaa Yaaqoob garbicha koo yaa Yeshurun isan fo'adhe hin sodaatin siinan jedha jedhe. Jalqaba maalidha? Innan si fo'adhe garaa haadha kee keessaa gad tottolchee kanan si baase dhimma mataa koofi waan ta'eef hin sodaatinan siin jedha jalqaba jedhe. Ani lafa dheebotaa irratti bokkaa roobsaa jedhe. Anatu jedhe Waaqayyo keede lafa dheebotaa irratti bokkaa roobsaa jedhe. Lafa gogaa keessaa immoo bishaan lolaasaa jedhe. Kana saayinsiin biraan ga'u. Kuni yaada saayinsiitiin ala. Ani sanyii kee irratti hafuura koo ijoollee kee irratti immoo eebba koon dhangalaasaa. Isaan akka marga bishaan gidduu jiruu hillatu bishaan yaa'u bukkee dhaabatus hillalisu jedhe. Ani sanyii kee irratti ni hafuura koo dhangalaasa dheeti ijoollee kee irra immoo eebba koon kaa'e bakka nan kennaa fedhe. Sanyiin Yaaqoob eenyu naan jette anadha. Sanyii Yaaqoob eenyu naan jette sidha. Maal siin jedhe Waaqayyotu hin sodaatinii jedhe. Haala ati amma keessa jirtutu haalatti bishaan jiru miti. Haalatti keessa jirtutu lafa quufaa miti. Lafa dheebotaa irratti bokkaa roobsa jedhe. Amma dheengadduma kana gaafuma onkoloolessa keessa gara 26 laata. Bokkaa hin jirre dhufe roobe. Gogaadhaan aduu ture. Dhufee bokkaan kun gaafanni shan godhu magaalaa baadiyyaarraan gadee firraanoleen kun hawaarri nama deemsisuu dide takkaatti tsat jedhe hafuura baafachuu dide. Sittin hima. Innamma duubaan si rakkisee gamanaan si rakkisee gamasiin si rakkisu kuni takkaama gooftaan bishaan isaa siifa dhangalaasu malee cal jedheetu sirraa dheebbota. Sirraa dhaabata. Maal jedhe gooftaan sanyii kee irratti hafuura koo ijoollee kee irratti eebba koo dhangalaasaa jedhe. Isaan akka marga bishaan gidduu jiru akka alaltuu bishaan yaa'uu bukkee dhaabbatuu lalisu jedhe. Kottumee waan siin jedha. Lafa gogaa kee, karoora gogaa kee, kaayyoo gogaa kee ganama gabbaatee firri si gargaaru hin jiru, galgala ollixxee firri si gargaaru hin jiru. Ani nan jedha akka sagalee kanaatti. Nuyi afaan Waaqayyoo taanee gara keessanitti ergamneerraa Waaqayyo karaa keenya isin dhageessifataa'edha. Qoronxoos isa lammataa boqonnaa 5:20. Argita afaan Waaqayyoo ta'een gara keetti ergama malee ana miti. Yeroo dhageessu foon qabeessa dhati foon qabeessa keessaa Waaqayyo dubbata. Si keessaa natti dubbata waan adda biraan hin jiru. Yoo dinqii wayima tokkoof na gargaaruu fedhe Mikaa'elii faa Garbeelii faa erguu hin danda'a. Garuu siin na gargaara. Sittin himaan. Karaa kee harka na qaba. Karaa koo si gargaara karaa koo harka si qaba. Hoogaa sittin kenna. Waaqayyo gogaa kee irratti bokkaasaa haroobsu. Waaqayyo lafa onaa kee keessaati lolaa haa lolaasu. Waaqayyo dhala keef mana kee irratti eebba haa ergu. Waaqayyo ijoollee kee irratti hafuura isaa haa dhangalaasu. Manni kee akka biqiltuu bishaan gidduu jiru. Maatiin keef qe'een kee akka bishaan laga cina dhaabatee jiru siif haa lalisan. Dhalachuun gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos biyya lafaaf abdiidha. Abdii duwwaatu hin ta'in immoo raawwatameera. Guyyaan har'aa jalbultiidha. Guyyaan borii immoo dhalachuu gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin qabanneetu ayyaaneffanna. Facaasaa dhalatu, roobiyaa dhalatu, jimaata dhalatu kanatti mataan sin dhukkubin. Gaafa akkasiitii jettee atakaaroo isaan dhaqin. Yeroo argatti kanatti dhimma ba'ii gooftaa galateeffadhu. Gooftaaf ililchi.
tokko cal jedhee guyyaa wajjiniin adeema. An guyyaa wajjiniin adeema buleessa ko. Tokko qidaamee waaqeffata guyyaan qidaameedha sammanni dee. Tokko sammata waaqeffata. Sammata isa waaqeffatu qidaamee isa waaqeffatu guyyaa waaqeffanna miti. Waaqayyoo waaqeffanna waan ta'eef yeroo argattetti jimaatas waaqeffadhu, roobiis waaqeffadhu, kamisas waaqeffadhu. Maalli har'aasiin hin jedhu gooftaan. Ilaamee mana namaa rakkadhee dhaqeera jireenya kootti rakkadhee mana namaa dhaqeera. Yeroo rakkadhee dhaqu kana takka na danda'aniiru. Lamas na danda'aniiru. Gaafa sadaffaa dhaqxu garuu inni iddoo nan biraammoo hin jiruu siin jedha. Rakkadhee takka namatti bilbileera. Lamas bilbileera. 3-4 booda in kaasu namni haadhuma isaa silkii masaa na dhaggeeffadhu. Rakkattee gara isaa dhattee gaafa dhaqxu shoba gadhofte siin jedha gooftaan. Yeroo hundumaa na barbaadaa jira waan ta'eef yoo yeroo hundumaa ganamas barbaadiin argattaa, guyyaas barbaadiin argattaa, galgalas barbaadiin argattaa. Bilbila kee dawwalee asii oli. Inkaa biiziidha siin jedhu. Inciccita siin jedhu. Natti dhaga'amuu dide siin jedhu. Sii kaasa. Bilbila isa kam? Bilbila afuuraa kee. Waaqayyo har'a kadhata kee siifaa dhaga'u. Dhageessa Waaqayyo galgala kee immoo siifaa bareechu. Jireenya kee keessatti Waaqayyo dinqii isaa haa hojjetu. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Hiriyoota kee namuma 10 tokkoof mee zimmi dhiba sheer godhi. Hiriif mee isaanis argatan itti gammadanii Waaqayyo eebba isaatiin si haa qaqqabu. Baga dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin geessa.